Ormaata reeyoon jiraadhe fatanaafin biyya biraatti islaama osoo muqaanu singaafannee garuu na gargaartee bareedaadha ture yoo kaan ammoo biyyaafin qabsaa'uu danda'a waraana ta'ee ayyee dubbiin karaa jaartii deemnaan silaa'uu nama jabaatti malee wanni laaffatu hin jiru yoo kaan warra liibii dhugaa akkuma ta'etti karaa liibiyaa fa'a jaartifannee muraadu dasna jaagaa garuu isii maleetti illee godhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya kan isin daawwachaa jirtan WF Jaalati. WF Jaalala akkuma beekamu waggaa lama guutuu viidiyoodhaan waliin agarree yaadaan isin biraan jira isinis yaadaan na bira jirtan. Kunoo dhufeetiin jira alhamdulillah rabbil alamin galata isaati. Waggaa lama guutuu mana hidhaa keessa turee garuu kunoo har'aan tan alhamdulillah biheetiin biyyattii keessa jira Oromiyaattiin jira magaalaa Dirreedawaa ni jira. Okay, har'aan tana maaliif dhuftee maaliif viidiyoo daleedee yoo jettan mee viidiyoo kana hanga xumuraatti na wajjin deemaadha. Viidiyoo kana keessatti waa hedduu agartan rakkinaan an keessa jiruu fi qayyinaan keessa mudadhe hundaa'u viidiyoodhaan isiniif fiduudhaaf qophiidha garuu waan takka yeroo tan kiyya kaniin Yamanitti wajjin jiraachaa ture wajjin nyaadhee wajjin dalagaa ture har'aan tana san keessaa nama tokko waa'ee inni Oromoo yookaan Yaasiin Abbaa Kaanus isarratti prank dalaguudhaaf deema. Prank kana gaa hamma xumuraatti na wajjin ilaalaadha. Waggaa lama guutuu naaf isaan waliin agarree waan ta'eef har'a garuu prank isarratti dalaguuf hin deemu. Prankiin kun akkam akka jechuun keessatti hin oolu prank kana na wajjin ilaala hanga xumuraatti. Ay bro, akkam nagaya mami? Awaan waan jira saayaba beekoo yakam. Nagaya galata rabbiiti. Yaa'oo saayaba khiyya nama jirta yaa'ooti. Awaan waan jira lubbuun nuyi ta'uu gurba. Awaan waan jira yaa'oo maali? Awoo baga jiraatti hundaafuu iti yaa'oo eega. Maali gaa waywaadde. Awoo maali waywaadde na beektaa miti amala khiyya gaan waan jabaatetti malee nama yaamu. Iya. Haya, maali guuzon tamu. Guuzoo osoo hin ta'in gaa ni beektaa naafeetiin kun waggaa lama guutuu addaan turre gaa itti waan biraatti si yaamettee ni adda. Jechuun kaa walumaa harkoo fi kana jechuun sana waan biraa maali nyaantu. Wal harkuun guyyaadha barsaa kana wal agarra mee halkan isaan tuni. Jechuun kaa baallama qabachuun jira mee maali nyaantu hundaafuu. Awoo yaa saayaba khiyya kuteetiin jira beektaa. Aisha Amerikaa hoo? Ati Amerikaa kana jabeete Silaa namni beektaa bakka hawwuu kana waan deemu bakka hin jaalanne geessa rabbiini. Haya. Hundaafuu kuteetiin jira yaa obboleessa khiyyaatiif silaa wanni naa godhuu dandeessu maaltu jira yaa? Akkam godhan murteeffaa'oo saayaba khiyya. Awoo bar bakka himuun taaneen jira yaa. Akkam fakkeenyaaf bikin sun taane gaa beeysamee bikin sun taane maaltu maal ta'e? Awoo kana boodallee bilbila nurraa guuruu deemaniiti yaa obboleessa khiyya. Bilbila nurraa fuudhuu deemaniiti mee ni qabdaame bilbila. Liibiyaa muttee? Awoo liibiyaan kun neeti mee bilbila warra khiyyaa ni qabdaameeti? Warra khiyyaa gizeettu kaa jaartiteeti moo? Awoo haadhatii yaa fi abbaa khiyyaan baana awoo mee online marallee taatu obboleeyyan khiyya barbaadiiti awoo akkaan lakkoofsaa isin himne kun waan lakkoofsaa bilbila guddaan irraa fuudhan Nokiyaa keessa kaayadheetiin si bilbilee beektaa. Maal haasoo jirte saayaba khiyyaa deema. Awoo kuteen kuteedha kaayaa Yaasiin awoo maaluma barbisu godhe naafeetiin kun hojii nyaanneeti xiqqoollee namaaf laaftu isa garaa. Garaa si billaabaa jechuun maali jechuun hoteetiin jira karaa. Eessa jirta ammaati? Anamman na bikka dalagaa takka irraa inni karaa manaa deemuun jiru maali rakkinni. Awoo osoo hin jaalatanii hojii awoo. jechuun isiirte jechuun hoteelii tokko haram buttee fakkeenyaaf mantana
Jirta maaliif telefoona sarkaa fuudhan dallaalaan deemu warra basaasuun deemu jirtamoo moqara Libiyaa deemu jirtamoo maali hoteelii jiraan ati aanaa taasuu akkam fakkeenyaaf mee agalchita. Kana yoon deemee bar dirqamaan hin deemu bar bakka ati naasootu Libiyaas ta'e Jabuutiis Yamaniis Maarrees biyya alaatis kanneen hundaa'u fadhii xiyyaaniin deema malee bikkinan dirqamaan deemuu danda'u hin jiru ni beektaa. Jechuun amma osoon jaalatin bikki deemanii eessatti yaaddati. Illee kana nagaa nuurta. Awwa nagee dhiisimee natti haasee abboleessa kiyyaa. Maallee simu salaatu nuti walla nyaana shawwa jira walla argite ayee ganama nagawwan jayyu inshallah wajji ture nama nama diina walla awwa anis nama si jabaatiti. Sanammalu wala bara waan ta'e asoo jirtu nan baane ta'uu waan ta'e waan hin taane kan nama dhibo akka aadaa teenyaa sana galtanii biraankiin dalagaa mana awwa takkaa biraankiin dalageen hin beekaa yaasinan nama takka irratti takkaa biraankiin dalageen hin beekaa ni addana baasa hoteelii yaa itti tokkoffa sigale maali kutti akkam jeetiin dubbadhoo nama keessaan jira obboleessa kiyya maaluma rabbisu godheessa namni keessoo jiraate bilbila sikkisanii maali jechuun akkam maala hoteelii jiraan tun akkara mutta fakkeenyaaf akka biyyoon addana baase ati ma deemuu kiyya kun sumaa umarrooti kanumatti nama raraa bikkeetti diintu hin beene silaa nama raraa bar ani sihimu akkuma ani sihimu wallaalee bar ani leen silaa sumaa fi nima duwwalee okkitti naan tollaalte maanaa bilbilta awwa duuba bar bilbila maanaa bilbiltaa awwa akkana gargaartuuf hin sirra dabalee bar namni na dhiyaatummaa akkaan ayyaadutti suma ni beektaa sanammaa wallahi siin gargaara bar meemaa irra dhaabbatee itti gargaara taa'ee qaali ana jambak ana kan duwwaadha wal gargaaruu hanga danda'an namni waluma gargaara boomsaadhan garuu ta'e maali rakkinni jiru sigalee eessa deemu jirta sigalee eessarraa eessa deemu jirta wanni na si gargaaru sana maali naa si gargaaru amma wanni na gargaartu maali ni beektaa wanni na gargaartu wama takka bichaadha amma yoo dandeessisan ganama boruu malee beektaa as keessan jiru as keessaa nu baasuuf deemanii saniifuu hanga ganamaatti yoonii fi waa qabaatte agartee miti hanga qarshii homa 300 takka nu gaafatanii beektaa akkam silaa itti ni dandeessaa godhu waan kana akka itti na gargaaramummaan dha ni beektaa nama hedduu jira bakka kanatti maallaqa fudhatanii gallakkisan anumaa gallakkisan yaa'u maallaqa kabarama maallaqa malee wanni biraan jiru bar ganamuma ganama agartee miti akkaawuntuma bichaa sitti ergina akka jechuun yoo maallaqa wannatee maallaqa bilbilteeti warraas gaafattee agartee miti maallaqa fuutee daftee akkaawuntii irra keessa bakka achi booda bahuu hin danda'a gizeen ifin beesiif hin dawalaanu akkas goota qaama rabbi si alaa fesuuti yaa'u sannuwaadha akkasii qaama seeraatti himanii yookaan qaama mootummaa hojjaasamanii wanti kaan akkamii kabiraa ammaa fi annasumaa shakkutti mirameeta maal la shakkitamee maali wanni na shakku yoo maallaqa fudhattee kana biraa kutte maaltu miidhagsa garuu rabbi si agadhu of la hawla wala quwwata illa billah ana maallaqa fudhattee kana biraa kutaa tarii hayati bakka isin warri akkanuma jechuun wal jiraachuu wajjin nyaachuun keenya kanuma lakki sadii bitaa yaade osoo sadiitti miidhagfatu amma bar yaalaa baafachuuf kana jechuu dhiisiti an kana hundaa'u agartee mi silaa dandee kana duraan godha sitti hin dawwalu ammoo wanni hin dawwaleef garuu carraa xumuraati kun kana achi wanni carraana gallakkisuuti haa bakka natti naa jaman isaan kana booda maallaqa argannaan warrummaan akkanatti taarifa sinnoo maallaqa dhaabbatee hundee akkana jechuudha yaa'oo tanallee bargizee dhufe hojii haasuu dandeenya ni beektaa waa'ee kana akkasuma rakkoon qabu inshallah waan hin dandeessiin gargaara ganamuma ganamatti maas ganamatti inshallah ye rabbi khairaa garu inshallah dhugaadha garuu rabbi khairaa godhuti amma ganama sittiin dawala ay nada wala ha ma rakkoo qabu jechuun waan hin dandeessu waan gargaara Tadi dah bersih tak nama? Nama rakyat dia apa kata?
Awana beitami silaawu nama ilgee yeroo diyo kana maqaa jiru sitti fakkaatti jete Oromooniti. Waan inta wadde qofluuf jecha rakkina kiyya isin mul'achuu hin danda'u. Inshallah ya bakka lakkoo sorree isin beektu ba. Awa lakkoo isa warra kiyyaati achitti ismee godhiiti angizeen achirraa gabbii anaa cufa waan kana maallaqa haa amma lubbuuti jetana baranii ittiin hajamaa miti garuu ammaaf rakkoo kana achina datarkaan fachiisiiti. Sanbooda waan feete illee na gaafadhu. Maal jettee? Bisa deemnee deemtu kana gartee. Gumaa nama sadiitii bara. Gumaa nama sadii Allah hawla wala. Awwa yaasiin akkana garaan jabaatee maaluma rabbisu godhe hoo. Hayi. Gumaa nama sadii maallaqa bar wanni hundi dhumaa bar qashaadha bar maalee ni qashaa akka ta'in beektu. Awsoo nati garuu na beekta wati hundaafu ati amma maallaqa hanga kana jecha warra gaggaafata. Ofii keetii hoo naa gooti hoo. Awwa rakkoon qabu kana naas bira jira saayiba seeqaadhe abshira. Jettee? Waa hunda wanni si duuba layyaa seen toollaa dhatee saayiba ta'e. Ganama naa bilbilta? Ganama siinaa bilbila hooti waan hin gandoonni anaas bira jira. Waanuma fadhee waa ta'u garuu maalee inni itti gargaartu kuma 150 ta'uun qabu ni beektaa? Sawaayeti na murtii taasifamuu maal akka jechuun bakka nama biraa irratti yoo ni fi carraa arga mokoradde rakkoon qabu garuu hanganaas gargaara naan ji. Saboo yaatti yaada kanas dubbisee isin maraddeeni waa hundanii godha garuu anna wallahi nazi saya keessaa dubbaa na ta'e gartee waan hin ta'u waa hundi si biraan dhaabbadda rakkoon qabu yoo isin wanna hundubaa taate garuu anna amansiisutti hin jirtu meete seera amanatti hin jiru. Amantullee amanu baatullee garuu silaa waayee dubbi. Ati bareeddi jennaan karaa kana dhufti yaadii hundaa hunuma laallaa. Ayyee dubbiin karaa jaartii deemnaan silaa wanuma jabaatti malee wanni laaffatu hin jiru. Jaartii malee godhatu. Dasna jaagaa garuu isii maleetti illee godhe. Lakkeen isii malee hin godhuuti. Siigalee jechuun waa irra mara jechuun isii malee simuun godhatu. Haa kuni mi awwa hundaafuu haa baqaamee silaa gaafadhe ogguma takka nama ogguma takka gaafataniiti. Akkam jechuun waan hin dogoorsiin gargaaran jee abshir wallahi sabni zeenaa waan hin taane ta'u. Siigalee. Afaanii mi baramma ganama baqaamee akka kana heetuunatti mi qaba ganama. Inshallah jechuun koo hayyee bullee sitti yoo. Okay ayyee. Wanni kun godhu na gamaa. Hundaafuu ayyee baqa ani piraankiin si godhu jiraati. Duraanuu wallahi gaari tanaafin jaabara. Tanaafi jaa maali boora bisu dhuti lubbuuti jetana akkamitti kana laaftuma gadda barsita ora yaasiin. Allah awo si harka dhiisen nama si jabaatiin sisee uui. Jechuun kana mana jabaati dhugaadha. Oo lubbuuti jabarani kututtiin jiraan sin jiru jira bar beetiin jira asirra. Jaabara jechuun kan gadi ansirri. Wani bisu jechuun maal guddaa taasifame yaadda. Humni dhibbisati silaa amma wanta kan jaara wanta kan bitu mee maali lubbuu namaa yoo baraarte maali humni dhibbisati nama sadii bitaa akkasiin madaalteeti hundaafuu ayyee na gargaarte akka nama na gargaareetiin silaalaa galatoome silaa osoo muqaanus hin gaafanne garuu na gargaarte bareedaadha ture. Nah, jechuun akkas irra mare jechuudha namaa jira niiraan. Waan takka ogeessi godhu waa wal mareetanii si wajjin sun marachuus haa ta'u abbaa fardii isa wal marachuu haa ta'u si gale. Ayyee. Kanuma jechuudha godha ambiraatiin jechuudha. Ati amma bara gizeen rakkadullee kan sirriitti hin daballe bara naa keekachiiftee jirta arba godhaa fuula duraaf illee taatu. Maaliifoo? Ayyaa woo. Ayyee mee biraankiin kun akka gallakkifamu ayyamtee? Biraankiin kun akka gallakkifamu ayyamtee? Rakkoon qabuutis garuu waan itti naafee siyaa keekachiisu hin gahe wallahi dhugaa namtichi bakka ani jiraame torbaan kanas keessa jiru si galee kutee gisee lubbuun kutee naan jettu hin jiraame nuti wali soorra biraankiin yeroo ammaa tana keessatti lubbuun namaa maali hin beektuuti namni kun deemuu danda'a bakkeetu deemuu danda'a. Qormaata irra yoo jiraadhe fatanaafiin biyya biraa deemuu danda'a yookaan ammoo biyyaafiin qabsaa'uu danda'a waraana ta'ee deemuu danda'a dirmachuun kun karaa hedduun jirti yookaan ammoo karaa liibii dhugaa akkuma ta'etti karaa liibiyaa fa'a. Yoo teellee kootu ni aanaan siin jaamalee. Ayyoo hundaafuu daawwattootaan akkam nagee ajiin haa. Akkasii kunoo mucaa kun sirraa turee dhufee jajjabee isaa sabskiraayib godhaa raankiin isaa boonbidoosaa. Sabskiraayibiin fadhuun takkaa dubbadeen beekoni. Irraa deeffadhaa bakka. Bakka rakkoon qabu laayikama bichaa. Galatoom inshaallah ta'ala. Hayyee atileen waan na wajjin turteef turtii gaarii siin jaa galatoom biroo.
Okay, nagati. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ordoftoota kiyya akkuma agartan YNA Oroon yookaan ammoo Yaasin pranki bareedduu kana naa hojii dalagee jira. Akkuma agartan YNA Oroon kunoo waan hin qabuun si bira jira siin gargaaraa jee namni yoo siin jee afaaniin illee akka nama si gargaareetti garuu hundaafume video biraatiin hanga walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kana like godhaa.